Kan gammachuudhaan ustaaza Nasiin akkuma beekamu kunoo nashiidaalee kanaan dhufaa jira dhageeffadhaa. Dhihaane addaan baaseen kootu gosa gandaane harargeen tootii yabaa dhihaane addaan baaseen kootu gosa gandaane ilmaan sikkoo mandoo baalee farsiinis tiyyaa namaan dhiisuu anis qasaane jimmaa iluu booranaa fi gujiinis hundi. Nasiingaa nashiidaa isaanii irraan tana galgala irraan tanaa kana galakkisuu beeksanii jiran profaayila isaanii irratti ibsa godhanii jiranii akkasumatti uummanni keenya qaqqaaliin biyyoota alaatii fi biyya keessa jettan diinal islaamii namni kun waan addaati. Ustaaza Nasii wallaahi nama ajaa'ibaati jechaan siin ibsu na xiqqaata ustaaza kiyanaaf ulfaadha. Kanaaf dhaqaatii peejii isaanii haaroo ammaan tana dhufte kana gaa ustaaz Anas Muhammad yookaan Anas Muhammad official teettu tana gaa subscribe godha share godhaadhaa fi gaa akka hawaasa isaa mara bira dhaqqabdu godha artistii islaamaa anaashiida manzuumaalee adda addaatiin bira dhaabbatan quuqamaa sabaa quuqamaa diinal islaam maal jee ibsa dhiira. Yaa haadhatoo yaa ibsituu jiruutiyya. Ani haadhuuf wayyoo wayi nashiidaa kana bareeddu waan ajaa'ibaati ustaazni keenya kun gaarraan tana albama isaaniidhaa kan aafi baa amma daa'ee qabu dhufanii ni jedhanii gaa. Koota gama barnootaa koota isinii yaama yaa wallootoo yaa ilmaan dee. Nashiidaalee kanaa kana dhageeffachuun hedduu diinal islaam bakka kannuudha. Teknooloojiin tolaa dhufte teknooloojiin bareedaa dhufte akkasumatti gaayitoor warreen kilippii kana dalaguu irratti laffaatan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Nashiidaalee kanaa babbareedaa kanaan ustaaza keenya nu cinaa dhaabbachuudhaaf hawaasa keessaniif akkana gumaachuudhaaf hedduu ulfaadha. Jira ani leencoon nashiidaa keessan hedduu baay'ee irraa gammade nashiidaalee ustaaza kiyyaa kana sabaskaraayib godhuudhaan gaa akkasitti daawwachuudhaan haa bira dhaabbannu galgalee danaa zaa 12 irratti.